Akkanaan jedhe namichi tokko ammallee lafarra hin jiru gooftaanni isaa fadhiisu. Ani jilbeenfataadhuma oola. Gaaf tokko na waamee akkanaan jedhe sammuun kee rakkina qabaayii sin gargaaraa naan jedhe. Suman jilbeenfataa oolu tarii daakuun daakaa olatti fakkaate. Maaliifin jedhe yeroo kana fiiddee hojjechuu qabda gaanaan jedhe. Ani andanazii mitan hojjetaa jabaadhaan arrayyuu. Dhugaa? Arrayyoon hojjetaa jabaadha. Yoo baay'atee sa'aatii 5 rafa. Amma ijoollee koo haadha manaa durillee torbanitti 2 amma tokko fan argan. Amma sammaa as keessa taa'e. An sana fi miti hojjetaa jabaadhaan. Garuu sammuun kee rakkina si qabaa naan jedhe. Maaliif gooftaan naan gadi jedhee naan jennaan gad jedhee manoo lamiti re'an isaa galuu dide. Isaa galuu dide. Al tokko wanti sin gootan namaan galu. Namaa hin galiin gooftaaf gallammaa sirra gisa. Ay gadi jedhe naannumaan gad jedhee dhuman eege gaayin eege. Yeroon keenyaan as keessaa yaa'e wanta yaa'e kun amma. Waan sinitti himaa yoo arra mul'anne aduun kee biiftuun kee yerootti dhoowwu qaba. Yeroo isaa eege. Ati garuu dhaga'i. Jaarsa warra waggaa darbe dhugaa ba'an waggaa meeqadhanii waggaa warra mandii sana waggaa meeqa nagadedhanii waggaa 40 miilaan deemee nagade. Yeroo Waaqayyoo gaafa ga'ee abaarsirraa cabu. Nama waggaa 40 miilaan deemee nagade. Yeroo Waaqayyoo ga'ee abaarsee gaafa irraa cabu kunoo mataa keessan irra yoo sadiin darbe xiyyaaraan jedhanii. Barri miilaan fiiguu hafee barri qoochoo baasanii fiiguu dhufe. Waaw! Ergaatuu naa dhufe. Fakkeenya tokko 17 sii kenna kanarratti. Dhagaa waan achirraa jedhu isinitti himaa. Waaw! Laarabaadhaas. Eewu kana dhagaa jiru. Warra baalleedhaan ka'an erga isaan arganii kiyyoo diriirsuu waa'ee hin baasuudha. Nageenya isin warra maaliin ka'an warra baalleedhaan fiigan erga isaan argan kiyyoo diriirsuu waa'ee hin baasu. Maaliif? Arganiiru ga'a. Kana booda abjuun kee, mul'anni kee, jireenyi kee warra kiyyoo kaa'ee kaleessa si qabeerkaa barriftee kanatti ittiin dabartuuf baatu humni afuraa sii kennameera. Sii kennameera.